Maal kophatte gaafa yaadni asii bahee ija keessa wallaaluu barbaadan jarri bara. keessaan haasayatan hanqannaan asirratti maal inni eenyu osoo an jiru shamarran mana madaamiidhaa isin hin guban inshaallah. Waan fedhe dhalata malee amshiira sagalee isinii ta'a. Laddiskilaa inni irra goote. Isin kophatti waan ofiitti haasachuu feeti keessa dhaqe. Kiyya maal beekanii hadha jaarsa jaartii areeda qaqqabdu bira ta'a viidiyoo wayina erganii rabbi tokkan isa godhe. Oorruu namaa dhaqee kajeeluu malee oorruu ofii tolfachuun beeku viidiyoo wayina erganii turan duratti. Sumayyaan bira teettee jaarsa ofii kana akkana goggooti areeda isaa laal. Hinoo isiti. Isiin akkana bira teettee jaarsa ofii kana areeda akkana foositi inni bira taa'ee achitti utubaa kanatti godhaa. Ufgataa rabbiin gatu kuliin rakkadhe. Maal goanii waraaban? Laa ilaaha. Haasaa du'aa kana haasaa bira taa'ee kamiira hin qabne. Isiin akkana godhite. Dibbee rabbi isa godhe dibbee warra wal jaalate. Galuu fi dide malee bar deemi jechuun isiiti. Ammoo jaarfadhi loofi rabbi si haa qajeelchu wallaahi. Jaarsaaf jaartii mushurraa miira keessa jirtu bira taa'ee ija keessa laala. Injiin teettee akkana boqoo kan akkana gooti boqoo kan. Inni biruma taa'ee tumaan du'aayii hin jirre tana bakka inni guree godhu beekaan. Ka waraabu jiru bada ka jala taa'ee waraabee sitti ergu. Jala ta'anii waraabanii natti erganii ilaali jaarsa kan keenan jedhan. Maal godhaa yaa rabbi rarraasee dhiisaa dhee. Fira qabdaa tamma? Fira qaba maa sirri kenna. Masha Allah bara. Yalla qabi. Mee firuma kan keessa nu daadha. Adabbii seeraan adabame garuu. Inni adabamaa fidi. Faamilii happy godha. Faamilii taphataa godha. Magali, Mee magaaltuu hin Faamilii taphataa godha hundi keessanuu. Tapi godha hundi keessa. Faamilii tapi godha. Maali happy? قرة كيف حالك how are you حبيبي كيف أنت يا حبيبي تابي قرة ما Gurre نقول jimma lolaa ture galee silaachi. نقل Akka galuutti hin deemne jedhe gadda gaafadhe jennaan. Meeshaa sagaleen qabne kana nyaachifadhee deeme jedhe. جيما جرتاتي كوباسي كابا Faamilii ababaa afur namni gara garaa okee naaf deebisi gaafa. Nama walaksiisnee doktara Dhamiira keessa galiiti. نقلوا يا رجل كنا يوم نقلوا Hin galin inshaallah achitti hafi jedhiin. Dhufuun hin barbaannu. وارو فاميلي Warroos guys. إذا كذا ماركو أما فاميلي إذا Ababaa takka كذا guys. Haala dhumatee Warroos. qabuu takka. Warroos! Yaasin maal taate rabbii jedhe. Angizee aslii waliin taphadhumaaf abaaboo dandeettanii hin guunne qoy. Mee eessa isa laaltan mee eessa bareedeetiin qalbii isin fuudhe mee ama rabbii jedha. نو سودا تاني Nu sodaatanii dhugama jette. يا فاميلي دبل Giiftaroota Oromoo keessaa namni si daffaru bulloo bicha. فاميلي دبل Mee kan keetu dabiliin baname hoomata kan jirani. Taap godhaa ishii hawwiinii lama qaba inni tokko qaba. Hawwiiniin xiyya kan banne taap godhaa. Allahu akbar. غري غري Kami ka achiin ajjallise. Naannoo filee bara. Mangisi thanks so much gootako
Adabi tokko fa'a. Maali ni best of 3 dha adabbiin tokko faan maali? Yaa habiibti bar 3,000. Mee kumni sadii hin dhama eesil? Kuno. No. Ibro. Habibi. Ibiroo shaantaadha. Si haa awwaalani shaantaa keessa eeggadhu. Guyyaa tokko na dhukkuba jedheen jennaan miriindaa fuudhee dhufee balbala jalaa banuu dide saniif amma achi push godha. Mana keemo. Shaantaa fuudhee. Ibro mana kee dhufeemo. Na dhukkuba jennaan miriindaa fuudhee dhufe qufanna qabeen ciisaa jira jennaaniin. Gurbaan badaa baga irraan badin jala kana ajirani. Badaa wayiiduma hin jala kana jiraattee boksiin xafaxxafti. Weerri kaayiroo baddu. Gaa wayiitu iyyuu. Jireenyi qaala'e. Guyyaa wayiitu kilaasii bultii keessaa gadariitessa. Maashina onlaayinii jirti. Taisaa sun miskiinan dubbattu. Haga isaan asirra waa meeqa jennee warra gannu guyyaa takka hin dubbattu. Tafaa mititu guyyaa takka. Garaa keessatti gadi gubata. Tafaa mititu porofaayilii inni nakaayatee jennaan misaa hanqiftee mana raariite. Qixaatii porofaayilii kaachiise jennaan. Booyaan adda walee irraa kaasii deemi jedheen. Habibi adabbii jedhanii anuma adabuudhaaf kuma sadi siyaa kennanii kalaas shisma best of 3 naqaxaadha. Wallahi namni abaaboo guutuu dhabame kunoo nama 380 keessa. Rabbiin rahmata isinii haa godhu wallahi 322 ta'aa jira. Rabbiin rahmata ofiitiin isin haa yaaddatu akkuma harka keessan kottooffachiise kanaan. Maal waa 322 maqaadhaan nuti nama 150 qaxaaqaxaa jirra alhamdulillah kabidaa xiraat. Taaptaa binuu nama 200 nama 300 kee dursaa jiran. Alhamdulillah. Ni'ima. Waan zeerosh. Qoya tiripiliin akka dhufu goona. Anasitti erginati. Ati lama fidda fayyan qabdu tiripilnu. Ergi deemi takkiitti malee maal dhalchiteemi kanama sadii dhalchuu godha. Ergi. No tiripilii taagillee ergu. Bismillah jedhee itti kaayaa. Taappii godha. Qaabi. Family, thank you so much. Ibro kiyyo galatom. Goota koo Hasan galatom. maal qabamee rabbi jedhi gizee puush na goote. Puush na godhi Hasan. Taappii godha. Argitanii? Argitanii? Nama 100 itti dursaa jira. Argitanii mi? Inshaallah anillee rabbiin qaba taaptaaf hin godhin hadhiisa asuma taa'an alaala. Rabbi abbaa miskiinaati. Wallahi. Maa taaptaaf hin gootan? Jaarsaaf jaartis ilaalaa raadha. Haara iskiranii bilbilaa taaptaaf godhaa. Qarqaarsoo hira ture irraan darbee yennaa irratti. Maal qarqaaraa turte? Anillee karaa giiftiitiin nama puush godhu dhabanii akkaawuntii maan gargaare nama wayi. Eenyuun? Mucaa wayii Itoophiyaa kanarraa galaana nyaate ijoollee Harargeeti. Maal ta'e? Baankii wayiiti maalii wayii kan jedhantu amma haarawaa dhufee jiru sani birrii achi keessa naqatee achitti hattuun fixxe birrii Itoophiyaa 100. 100 takkamu. Maal akka sanatu maa hin ergitu hiree maal koo? Maal gootaa nama rakkifta? Maal gootaa nama rakkiftaa? Guys ababa afur lubbuu balleessa jedhee haada hoolaa ta'e irraa baasee muka wannoo keessa deemaa ooleeti. Garaana nyaattee biyya deebi'e jedhe mana deebi'e jedhe ijoolleen maantiyya garaana nyaannaa wallaahi qalbii na balleessa. Inni lama kenna tiripiliidha argitanii mi? Inaante abaaboo afur guuta. Maali sila warri mana kiyyaa kun? Ispiich chaalenjii banaa. Ispiich chaalenjii banaa. Ispiich chaalenjii irraa wannan jedhinaati ispiich chaalenjii banaa. Wallahi nama dhufee puush godhuun beektan ispiich chaalenjii banaa nama qabdu jettanii ispiich chaalenjii banuu dhiisinaa. Laati kala xumuraa min rahmatillaa jedhan.
رحمة ربي رابدين كتاتنا بس في challenge بنا. لا تقنطوا من رحمة الله. أي ذكر دي. Galatoo maa bi'ooche. Thank you. Tirippiliidha. Tokko duwwaadha. Amma yoomoniin adaamnaa. Giiftaroonni kiyya salaatuu deemanii. Filee sifaa jee giiftaroota lafaan Waan isaa balleessa. kana qabinni. Sa'aan kun maal inni maa sa'aatii galgala shaayidha. Giiftaroonni kiyya gizima fedhan salaata. Gisima fedhan jechuun akkam. Tawajjuu dafaa salaata leelii fa'a. Bismillaahi. Raama matana jibbaani. Faamilii tirippil. Tirippiliin isin jiraatare. Dhaqanii mubaa kiyya. Ulfaadhu. Dhugaa galatoomni. Tirippiliin isin jiraatare dammee thank you. Tirippil. Amma kun olaal wanni atamma asirra puush na goote tun akka leencaatti ilaalaana. Akka leencaatti leenca naa kennetti ilaala jechuudha. Argitee akkanuma leenca naa kennetti gisee rakka inni sanaa kennite waan ta'eef. Raammoon tura namira leenca lubbuu qabu jaalti. Jaartiteettu online jiraami ifaa jettee lafa balleessee si eege uummanni tirippilii bane. Eessa deemtee dhufte? Tirippil no. Giloob. Ba giloob qatqitu tashi. Love you. Love you too. I love you Jaartii too. qabu ka jaartiin online jirtu. I love you too. I love you too. Laabiyuun si harkatti haalaaftu jedhin I inshaallah. love you too. Taljii. I love you too. Mucaan badaadhaanis si leencasitti gadhiisa. Aan leencana gadhiisa kun. Abbaa leencatti. Nama leebilli. Geeftaroonni kiyya as jiraatanii waan inni achitti poosh godhe san hunda asii harka daaraa godhan. Amma osoo qurxummii takka argadhe anatu daaraa godha. Nama taayimingii eeguun tiktookii kanarratti tokkoffaatiinis. Adabbii fudhu ka'e. Ka'e. Inaante Wayi. namni seenaa hadhaaya kanarra jijjiiru hin jiru ana. Adabbii fudhu ka'e. Himi ishee. Adabbii tokkoffaa. Ija babaafte moo dhiifte Umar. Itti jabeessa yoo. Haa? Umar ijaratti babaata jala kana amma jooyin godhe itti jabeessa yoo jaraan eegana bara. Adabbii tokkoffaa qaaraa shan nyaata. Wallahi inni natti qaaliidha mee dhiisiin isanarraan tuqin. Qaaraa shan nyaata adabbii tokkoffaa. Walakkaa hin jireenye footii isaa bar. Adabbii tokkoffaa qaaraa shan nyaataa siin jedhe. Ayyee lammaffaa. Adabbii lammaffaa Umariin biloo goota. Badee. Bilook. Bilook. Wallahi inshallah buqqee tanaan lafa dhaabadhu itti buqqee lafa dhaabadha malee umariin biloo godhu miti fooloo da'iiqata Torbaan tokkoof. Torbaan tokkoof hin baaftu biloo kiyya. Wallahi never du'e kaa. Adabbii lammaffaa sadaffaa. Bishaan burcuqqoo shan dhugda lakkaayataa qabu. Lakkaayataa qabu. Hektaari. Alqannisም አልጨምርም ጉሬ ጎታ ኮገለቶም thank you so much መንግስቲ yalla habibti Ada sanuu gurraachaadha namni achi na buush na godhe. Inshallah laal akka naannatti buqqee keetti bu'e jedhiini. Inshallah biloo kun mucaan jaalala keessa jiran tuttuqini deeme jala kana jirti si dhageetti. jaalala maal keessa jira inshallah nillee kasaaree akka akkaawuntii jijjiiratee badu abdii qaba. Gurraachaan nama kasaaruuti. Yalla adabbii fudhu. Maal godhu gaayis kamiin qaaraa jedhee silaa. No wanna dhugaa shisma. Yalla burcuqqoo shan. Allah rabbiin qabi du'aa itti godha namicha kana kun. Na dhiisaa jira gurre.
Nadhigil.